Harka fuune yoyyaa baganagaan dhuftan gara chaanaalii keenya. Viidiyoo keenya har'aatiin barsiisaa fi ogeessa faayinaansii obbo Gammachuu Biraanuu waliin waa'ee gabaa kaapitaalaa gaafiiwwan namoota haaraa ta'an kaasan 11 waliin kaafnee deebisaa waliin arganna. Gaafii yoo kan qabaatan ta'e immoo comment section irra galaatii gaafiiwwan keessan waa'ee gabaa kaapitaalaa baruu barbaadan nuuf barreessaa. Chaanaalii kana immoo subscribe gootanii waa'ee gabaa kaapitaalaa, waa'ee faayinaansii, waa'ee biizinasii bal'inaan akka barattan kanumaan isin afeeraa. Kanumaan gara gaaffiilee keenya waa'ee gabaa kaapitaalaa namoota haaraan ka'uu danda'anitti kan waliin deemnu ta'a. Hundumaan dursee wantummaan gabaa kaapitaalaa jedhamee yeroo hedduu amma dhageenyaa jiru kun maaliin? Gabaan kaapitaalaa akkuma iddoowwan gabaa irra hedduu hamma ammaatti beennuun kan wal fakkaatu ta'ee wanti inni adda isa godhu gabaawwan biraarraa gabaa kaapitaalaa keessatti kan binnuu fi kan gurgurru dhaabbilee daldalaati. Dhaabbileen daldalaa yookaan immoo interpreneuronni yookaan immoo namoonni biizinasii qaban akkuma beektan maal gochuu danda'u? Birrii hojjechuu danda'u. Birrii hojjechuu danda'u. Hojii isaanii yaada isaanii gara hojiitti jijjiiranii birrii hojjechuu danda'u. Gara biraatiin immoo namoonni birrii qaban investors jennee isaan waamnu kun namoota birriin isaanii akka bu'aa isaaniif buusu barbaadu. Maybe bu'aa kana buusan baankii deemanii persentii haga tokko interest irraa argachuu ta'uu danda'a. Haala adda addaatiin birriin isaanii garuu akkanumatti lafa akka hin taane barbaadu. So namoonni lamaan kun haala kamiin walitti dhufu? Gaaffii jedhu kan deebisu gabaa kaapitaalaati. Maal gochuudhaan iddoo central hub ta'e tokko namoonni birriin isaanii akka isaaniif hojjetee bu'aa buusu barbaaduu fi namoonni yaada isaanii gara biizinasiitti jijjiiranii biizinasii sana guddisanii piroojeektii isaanii implement gochuudhaan birrii meeqachuu danda'an immoo isaan sana walitti fiduudhaan dhaabbata isaanii keessaa daldala isaanii keessaa sheerii akka argatan iddoon itti godhamu inni gabaa kaapitaalaa central hub of where investors and business owners meet jennee haala kanaan namoonni lamaan kun investoroonnii fi warri biizinasii own godhanii qabatan iddoo itti wal arganii birrii isaanii itti wal jijjiiran. Maaliif? Sheerii dhaabbata sanaatti jechuudha. Gaafiin kiyya inni lammaffaan namoonni waa'ee gabaa kaapitaalaa gonkumaa dhaga'anii hin beekne haala kamiin gabaa kana keessatti deemanii kan mataa isaaniitiin hirmaachuu danda'an mee nutti himi. Hunda dursee barnoota. Gabaa kaapitaalaa keessatti hirmaachuu kan barbaannu ta'anaan anaaf isin hundi keenya sabni hundi jechuudha barnoota barachuu qabna waa'ee gabaa kaapitaalaa. Yeroo ammaa kana keessa barnoota barachuudhaaf waan hedduu baasuu irraan eegamu ta'a. Online deemtanii online irratti warri bilisaan nama barsiisu jiru, warri birriidhaan nama barsiisan jiru, YouTube irra deemtanii barachuu dandeessu. So barachuudhaan waa'ee gabaa kaapitaalaa baruun hin danda'ama. Waan haaraa ta'eef biyya keenyaaf ingirii namni keenya deemtanii waa'ee kana bal'inaan barachuu keessatti hirmaachuun waan gaariidha. Kanarra darbee gaafa gabichi eegalamu, gaafa gabaan aksiyoonaa eegalamu dallaalota warri jedhaman in uumamu. Investment bankiin in uumama. So isaan kana bira deemnee immoo gorsa waa'ee gabaa kaapitaalaa isaan irraa argachuu dandeenya. Isaan biratti akkaawuntii investmentii gaafa bannee aksiyoon tradingii keessatti hirmaachuu gaafa eegallu ingirii isaan gorsa investmentii nuuf laatu. So gorsa isaanii fayyadamuudhaan immoo haaluma kanaan hirmaachuu danda'a namni tokko jechuudha. Even though haaraa ta'us jechuudha. Hundarra caalee garuu barnoota barachuun chaanaalii akkanaa kana immoo subscribe godhanii eeggachuunis faayidaa guddaa qaba jedheen isin amana. Kanaafuu chaanaalii kana subscribe gochuun isa tokko. Akka nama gabaa kaapitaalaatiif haaraa tokkotti waa'ee gabaa kaapitaalaa dogoggorri jiru kan nuti of eeggachuu qabnu maal faadhamee nutti himuu dandeessaa? Dogoggorri inni bal'aan waa'ee aksiyoonaa fi waa'ee gabaa aksiyoonaa biyya hundarra deemu inni guddaan maali? Aksiyoonii trade gochuun namoonni qumaariitti fakkaata garuu qumaara miti gabaan aksiyoonaa. Gabaan aksiyoonaa hojii sammuuti. Researchii fi analyticsii barbaada. Gaafa aksiyoonii bituu barbaadan wantoota adda addaa xiinxaltanii xiinxala sanarratti hundooftanii xiinxala faayinaansii ta'uu danda'a, xiinxala non faayinaanshal ta'uu danda'a, xiinxala waa'ee guddina dhaabbaticha sanii ta'uu danda'a, xiinxala maakiroo ikoonomik envaayirmentii biyya sanaa ta'uu danda'a, tarsimoo dhaabbatichaa ta'uu danda'a, dinagdeen biyyattii, dinagdee Afrikaa, dinagdee biyya alaa hunda walitti fidee wantoota adda addaa waa'ee dhaabbata sanii keessoo dhaabbata sanii ta'uu danda'a. Faayinaanshalii, HR isaa wantoota adda addaa erga xiinxaltan booda xiinxala sanarratti hundooftanii maallaqni dhaabbatni kun fuulduraaf generate gochuu danda'u maal fakkaata jettaniiti kan aksiyoonii bituu dandeessan deemtanii. So it requires analytics strategy barbaada. Strategy qabaattanii maalifan akkamittan jettanii akkuma daldala biyya lafaa jiru hundaatti
it requires research and analytics. Malee kumaarii miti gabaan aksiyoonaa. Gaafiin kee inni biraa waa'ee gabaa kaapitaalaa yommuu haasawamu wanni inni sodaatamu inni tokko kisaaraadha akkuma daldala hedduu isaaniitti jechuudha. Gabaa kana keessatti kisaaraarraa akkam goonee of eeguu dandeenya akka nama tokkootti akka daldalaa investara tokkootti miti. Akkamitti kisaaraarraa of eeguu dandeenya yoo kana jettee na gaafattu ta'e jechi faranjootaa tokko jira. Hanqaaquu yoo kan qabaatu ta'e hanqaaquu kee hundasaa zambiilii tokko keessa hin godhinii jedhanii mammaakusaan. Maal jechuu isaaniiti? The issue of diversification. Gaafa gabaa kaapitaalaa keessa deemnee invest gochuu barbaannu gaafa aksiyoonii barbaannu hamma dandeenye investmentii keenya diversify gochuu qabna. Maal jechuudha? Seektaroota adda addaa keessatti invest gochuu, seektarii tokko qofarraa bituu dhiisuu. Fakkeenyaaf seektarii warshaalee simintoo oomishan qofarraa aksiyoonii birrii qabnu hundaan deemnee bituurra fakkeenyaaf faayinaans seektarii keessa deemnee aksiyoonii baankii hamma tokko, aksiyoonii teleekoomii hamma tokko, aksiyoonii daandii xiyyaaraa hamma tokko, aksiyoonii warshaalee hamma tokko haala kana gootanii investmentii keessan diversify gochuun gaafa rakkoon seektara tokkorra dhufu, gaafa rakkoon dhaabbata tokkorra dhufu birriin keessan walumaan akka hin bannee fi investmentiin keessan akka safe ta'uuf isin gargaara. Kanaafuu diversification inni guddaadha. Dabalataan immoo gabaan aksiyoonaa gabaa birrii keessan hunda isaanii fuutanii itti geessitanii invest itti gootan miti. Akka baankii miti sila. Birriin keessan isiniif deebi'uun gaarantii miti gabaa kaapitaalaa keessatti kana wanta ijoodha qabadhaa. Keessumaa isa gabaa securities market jedhamee beekamu keessatti birriin keessan isiniif deebi'uun isaa gaarantii miti. Birriin keessan erga isin invest gootan booddee guutumaa guututti baduu danda'a. Dhaabbanni sun yoo kan kisaaru ta'e birrii tokko argachuu dhiisuu dandeessu isin. Yoo dhaabbanni sun garuu perform kan godhu ta'e birriin keessan kan deebi'e isiniif dhufu. Kanaafuu haala sanaan xiyyeeffannaadhaan birrii hojii keenya guyyaa guyyaatiif nu barbaachisu hunda geessine iddoo investitti goonu miti. Kanaas of eeggachuu qabnaa jechuu barbaade. Gaafiin kee inni biraa gaafa aksiyoonii bituudhaaf gara gabaa aksiyoonaa deemnee wal bira qabnee bituudhaaf ilaallu maal fa'aa ilaaluu qabna? Agarsiistootni ijoo xiyyeeffannaadhaan ilaaluu qabnu maal fa'aa akka ta'an nutti himuu dandeessaa? Gaafa aksiyoonii bituudhaaf gara gabaa aksiyoonaatti deemnu wantoonni ilaalaman baay'ee hedduudha. Keessumaa fakkeenyaaf yeroo hedduu wantoonni ilaalaman price to earning ratio wanti jedhamu jira. Innis maal jechuudha? Gabaarra deemtanii gaafa aksiyoonii bituudhaaf deemtan wantoonni lama riipoortii financial riipoortii dhaabbilee sanirraa wanti ilaaluu qabdantu jira. Price to earning ratio ni price isa aksiyoonaa fakkeenyaaf isin bituudhaaf deemtan. Fakkeenyaaf aksiyooniin dhaabbata tokko birrii 100 tilmaamamu gabaarratti birrii 500 kan gurguramaa jiru yoo kan ta'u ta'ee fi dhaabbanni san immoo waggaa sana keessatti birriin 100 aksiyooniin birrii 100 sana birrii meeqa fiddeedhamoo isa jedhu financial reportii san irratti earning per share jedhamee kaawwama. Earning per share san birriin 100 dhaabbata sanitti birrii meeqa fiddi, birrii meeqa gashiti kan jedhu nuuf deebisa. Fakkeenyaaf waggaa sanatti 200 ta'uu danda'a, birrii 90 ta'uu danda'a, birrii 300 ta'uu danda'a, 500 ta'uu danda'a. So gaafa bituudhaaf deemtan isa kana wal bira qabdan ilaaluu qabdu. So gatiin ani itti bitaa deemuu fi dhaabbanni kun immoo gatiin ani itti bituun birrii meeqa gashaa jira. Sanarraa immoo anaaf dividendii meeqatu nagaa kan jedhu wal bira laaltanii ta'uu danda'a. Income growth yookaan immoo galiin dhaabbatichaa waggoota 5 darban 4 darban haala kamiin guddachaa jira kan jedhu laaltanii immoo waggoota 5 dhufan keessattuu haala kamiin guddachuu danda'a isa jedhus tilmaamtanii maybe haala saniin wal bira dorgomsiistanis bituu dandeessu. Inni biraa immoo debt to equity ratio jedhamee kan beekamu jira. Dhaabbanni sun qabeenya qabu keessaa isa hammamtu liqaadha. Isa hammamtu kan isaa miti kan ittiin hojjechaa jiru jedhus ilaaltanii. So sababni isaas gaafa birriin keessan gara dividendii dhufutti galii gahaa argatullee dhaabbanni sun jechuudha. Fakkeenyaaf earning per share reefu isiniin jedhe sanarratti birrii hedduu argachuu danda'a. Garuu birrii hedduu argattan sana gara dividendiitti jijjiiruu isaatiin dura liqaa ofirraa qabu guutuu waan kaffaluu qabuuf liqaa sanaaf kaffaluudhaaf baasuu danda'a. Kanaafuu kana ilaaluu qabdu jechuudha. Gaafii ijoo inni jira. Gabaa aksiyoonaa keessatti hatattamaan tujjaara yookaan immoo abbaa qabeenyaa ta'uu hin danda'ama. Yoo akkas ta'e akkamitti mee foormulaa isaa nutti himuu dandeessaa? Gonkumaa wanti akkana jedhamu hin jiru. Gabaa aksiyoonaa keessatti battalumatti lafaa ka'anii galgala tokkotti abbaa qabeenyaa ta'uu birrii hedduu argachuu wanti jedhamu filmii Hollywood irra yoo kan ta'u ta'e malee in reality it doesn't exist. Gabaa kaapitaalaa keessatti invest gochuu yoo kan barbaadan ta'e fiigicha meetira 100 osoo hin ta'in fiigicha maaraatoonii, fiigicha Abbabaa Biqilaa fa'a, fiigicha isa Gazzaa'in fa'a fiigan sana malee isa Usain Bolt miti. Maaltu? Gabaan aksiyoonaa.
So isa keessa yommuu kan galtan ta'e kaayyoon keessan yeroo dheeraadhaaf ta'uu qaba. Akkuma investimentii biyya keenya keessatti beektan hunda isaatti jechuudha. So akka intarneetii irratti namoonni tokko tokko haasawan get rich quick scheme miti gabaan aksiyoonaa. So formulaan akkasitti ta'u hin jiru. Maalinni yeroo tokko tokko dhaabbilee growth stock jedhamanii waamamantu jira gabaa aksiyoonaa keessatti. Isaan kun maali? Dhaabbilee dafanii guddatan. So aksiyoonii dhaabbilee kanaa yoo kan qabaattan ta'e yeroo tokko tokko maal ta'uu dandeessu? Aksiyooniin keessan gatiin isaa dafee isiniif dabaluu ta'uu danda'a. Kana ala garuu silaa bara faranjootaa kana keessatti gabaan kaapitaalaa eeganamuudhaaf ta'a biyya keenya keessa. Gaafa gabaan kun banamu garuu aksiyoonii isa kamiyoon kan bite na baasa ta'a. Meenatti gorsa yoo qabaattu ta'e. Aksiyoonii isa kana bitaa, isa kana dhiisaa jedhee garuu isin gorsuus hin danda'u. Professionaalis hin ta'u akkas gochuuni. Aksiyoonii dhaabbata kanaatu nama baasas jennee yeroo ammaa kanatti dubbachuu hin dandeenyu. Isaan warra liistir ta'anii ala garuu. Maal garuu isin himuu danda'a? Gaafa gabaa aksiyoonaa deemtanii aksiyoonii bitachuudhaaf yaaltan yeroo hunda maal ta'uu qaba? Have a long term plan. Akkanumatti lafaa kaatanii har'a akkana godheen boru keessaa baa kan jettan osoo hin ta'in kaayyoo keessan yeroo dheeraa karoora waliin kaawwadhaati. Karoora san irratti hundooftanii in a more sustainable framework keessa galchitanii haala saniin itti deemaa. Dabalataan immoo gabaa aksiyoonaa keessatti miirri gonkumaa iddoo hin qabu. Kanaafuu miiraan osoo hin ta'in analisiidhaan, riisarchiidhaan kan gaggeeffamuu qabdanii gabaa aksiyoonaa keessatti aksiyoonii bituu, aksiyoonii gurguruu yommuu barbaaddanii kana alamoo daayiversifikeeshinii reefu isiniin jedhe sanarratti riiskii adda addaa, balaa adda addaa gara keessan dhufuu danda'u dursitanii maaneej gochuu irratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuu qabdu jechuudha. Dhumarratti viidiyoo keenya xumuruudhaan dura mee waa'ee gabaa aksiyoonaa gorsa waliigalaa yoo kan qabaattu ta'e daawwattoota keenyaafis anaafis yoo kanatti himtu ta'e. Dhumarratti mee wanti ani jechuu danda'u gabaan kaapitaalaa nuuf haaraa ta'us biyyoota Afrikaa hedduun yeroo booda kan eegalanii hedduu isaanii keessatti fiixaan ba'anii jiru tokko irratti hin taane ta'a garuu sodaachuu hin qabnu. Gabaa kaapitaalaa keessatti akkamittan hirmaadhaa haala kamiin hirmaadha jettanii deemaa gaafadhaa abbaa taayitaa gabaa kaapitaalaa ta'uu danda'a. Hirmaannaan gaafa eegalamus daftanii gara hirmaachuutti aksiyoonii gara bituutti kan qabdan gurguruutti kanatti akka deemtan isin jajjabeessa. Sodaan hin barbaachisu. Wanta haaraa miti, wanta adda ta'e miti. Yoo waa xiqqoo ishee dubbistan waa'ee xiqqoo ishee yoo kan bartan ta'e salphumaan wanta baruu dandeessan waan ta'eef sodaan gonkumaa hin barbaachisu. Akkuma gabaa hundaati. Akkuma biizinasii biyya keenya keessatti amma dura beektan sanaatti waan gaggeeffamu waan ta'eef jechuudha. Odeeffannoon gabaa kaapitaalaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa gatiin aksiyoonaa guyyaaf galgala kan tilmaamamu odeeffannoowwan adda addaa guyyaa darbe keessatti uumamaa ol irratti hundaa'a. Gaafa gabaan kaapitaalaa eegalamu miidiyaaleen adda addaa odeeffannoo ragaa dhugaa nutti himan gara fuulduraatti dhufu jedhamee yaadama. Yeroo hedduu gatiin dhaabbata tokko wantoota iventii kaleessa iddoo tokko irratti hundaa'e irratti hundaa'ee gatiin isaa gadi bu'uu danda'a, olis ba'uu danda'a. So isaan kanaaf teeker godhuu qabna jechuudha waa'ee odeeffannoo. Fakkeenyaaf iventiin Yemen irratti yookaan immoo iventiin gara Chaayinaa irratti ta'e tokko gabaa aksiyoonaa biyya keenya keessa jiru irratti gatii irratti impaaktii mataa isaa qabaachuu danda'a. Waa'ee isa kana ragaa dhugaa, ragaa odeeffannoo dhugaa yoo kan arganne ta'e ragaa soba ta'een immoo biriin keenya zeeroo ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf odeeffannoon baay'ee barbaachisaadha. Dabalataan immoo akkuma reefu isinitti himee chaanaalicha subscribe yookaan gootan ta'e hiriyoota keessan hunda waliin immoo sooshaal miidiyaa pilaatfoormii keessan irratti sheer gochaa gaaffiiwwan keessan comment section irratti barreessaa like gochuudhaan immoo waliin akka guddannu kanumaan isin affeera barnoota waa'ee gabaa kaapitaalaa waliin barannaa harka fuune galatoomaa. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo kanaan gaaffiiwwan isin waa'ee gabaa kaapitaalaa hedduun keessan qabdanii waliin kaasnee irra jedheen amanaa gaaffiiwwan hafan yoo kan jiraatan ta'e kan baruu barbaaddan gaaffii keessan comment section irratti nuuf barreessaa. Dabalataan like share gochuu hin irraanfatinaa. Chaanaalii kana subscribe gootan immoo viidiyoowwan biraa akka isin dhaqqabu akka gootan kanumaan isin affeera harka fuune galatoomaa.